Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets isa kan bara 2024 ji'a sadaasaa keessa taasifamu gidduu seentummaa alaarraa eeguuf qondaalonni basaasaa Yuunaayitid Isteets sa'aatii isaanii guutuu hojjechaa jiru. Garuu immoo durumaanuu jeequmsa uumuuf odeeffannoowwan sobaa fayyadamuun yaalamaa jira jedhu xiinxaltoonni. Siin Maayinar dhaabbata basaasaa dhuunfaa Recorded Feature jedhamu keessatti xiinxalaa olaanaa basaasa balaa irraa eeguuti. Try to increase polarization to Dhuguma mormii guddisu ofitti amanummaa dhaabilee dimokiraasii United States xiqqeessuu yaalu. Sunis bifa maxxansa miidiyaa hawaasaa qofaan kan dimokiraasiin hojjechuu fi dhiisuusaa dhugumaan qormaata ta'ee qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf taatoon biyya alaa tokko kaadhimummaan murtaa'e tokko haala siyaasa teessuma lafa isaanii faayidaa akka hin qabaanne yoo itti dhaga'ame bu'uuraan kaadhimamaa sana xiqqeessuu sochiin jiraachuu argaa jirra. Dura taa'aan koree basaasaa kan bakka bu'oota uummataa paartii warra dimokiraatotaa Seenaatar Maark Waarner teeknooloojiiwwan haaraa uumaman taatonni badaa ta'an odeeffannoowwan sobaa salphaattii fi saffisaan akka babal'isan isaan gargaaruu danda'a jechuun dhaddacha dhiyeenya kana koongireesiin gaggeesse irratti akeekkachiisaniiru. New advent of artificial intelligence. Guutummaatti dhufaatii haaraa artificial intelligence qabna. Artificial intelligence meeshaalee odeeffannoo dogoggoraa fi sobaa gidduu iskeelii olaanaa fi ariitiin gidduu seenuu danda'an fidaa jira. Rakkoon kun akka hin baane uummata Ameerikaa barsiisuudhaan haala paartiilee lamaaniitiin hojii fooyya'aa hojjechuun keenya baay'ee barbaachisaa ta'e natti dhaga'ama. Filattoonni sagaleen Ameerikaa gaaffiif deebii waliin taasiseeru balaan kun akka jiru ni beeku. Garuu namoonni dhuunfaa dhugaa sobarraa adda baasuuf qormaata akka ta'u keessumaa gama miidiyaa hawaasaan akka isaan mudatu ni beeku. Saayiloon Wiizar kutaa teenisirraa kan dhufeeruu fi amma kutaa Virjiiniyaa kan jiraatu akkas jedha. Waan dhugumaan jiru fayyadamuurra sooftiweerii artificial intelligence fayyadamuun waan beektu sana karaa hin taaneen sitti himu. Waan namni sun jedhe guutummaan jijjiiru. Filattoonni qormaata gama odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa filannoo irratti isaan mudatu furuu irratti yaadota garaagaraa qabu. Joo Jaaj jiraataa magaalaa Waashingtan kan ta'ee fi filattoota keessaa tokkodha. Dhaabbanni walabaa odeeffannoo kanneen mirkaneessuu danda'u hirmaachuu qaba jedhee yaada. Sababiin isaas yoo kana hin taane namoota kana yookaan waltajjiiwwan kanneen odeeffannoo sirrii nuuf kennan amanuu dhiisna. Filattoonni odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa akka ittisaniif hojiin humneessuu hojjetamaa jira. Ejensiin nageenya saayibarii fi bu'uuraalee misoomaa ibsa sagalee Ameerikaaf kenneen fuula marsariitii Ruumer vs. Reyaaliitii yookaan hamii fi dhugaa jedhu kan waa'ee filannoo Ameerikaa irratti odeeffannoo amanamaa ta'e ittiin argachuun danda'amu dizaayin godheeraa jala. Dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne piroojeektii oduu barreessuu fi dubbisuu irratti hojjetu filattoonni dhugaa fi asoosama adda baasuuf wantoota isaan gargaaran hedduu qabnaa jala. Piiter Adams itti aanaa pirezidaantii piroojeektii kanaati. Taatoon lakkoofsa tokko warri piroopagaandistoonni fi taatonni badoon toora intarneetii irratti odeeffannoo sobaa fi dogoggorsaa facaasan keessa miira keessan hawwachuudha. Kanaafuu waan aarii guddaa qaba jettee yaaddu kan ati sodaattu yoo argite yeroo hunda ragaan dhugaan hirmaannaan sun dhugaa ta'uu agarsiisu yoo jiraate xiqqoo boqottee gaaffii muraasa of gaafachuun gaariidha. Christopher Wray, Daayirektarri FBI, dhimma kanarratti qondaaltota sadarkaa olaanaaf koongireensii irratti warra ibsa kennan keessaa tokko. Odeeffannoon sobaa fi dogoggorsaa filannoo waliigalaa sadaasa dhufu taasifamu jeequuf kan kaayyeffatan qolachuuf uummanni caalaatti hubannaa qabaachuu dhaabbilee fi damee dhuunfaa gidduu walitti dhufeenyi jiraachuun murteessaadha jedhaniiru jala. Gabaasni Veroonikaa Baaldiraas Iglesias sagalee Ameerikaaf qindeessite.